Bashime maaf akkas gootu garuu isin? Maal balleessine? Maal balleessine? Hamma dhugaa dubbachuuf isin warra uummata Oromootiif qabsaa'udha moo warra qabsaa'ota Oromoo hidhee reebee garafeef maatii isaanii dararedha? Warra isaanii dheebisaan garafe maatii isaanii darare. Maal akkas taanaan uummata Oromoo eenyutu cunqursaa jirare? Mootummaa naannoo Oromiyaa. Eenyu faana? Amaaraa faana. Uummata Amaaraatiif maal irratti akka hojjetamuu barbaaddu? Bishaan irratti, daandii irratti. Tole uummata Oromootiif maal yaadaa jirtu? Humna waraanaa. Garuu maaliif akkas gootu isin? Waan dhuunfaatiif jedhe. Sobduu fi gantuun paartii kamiin keessa jirtettanii yaaddu? Numa keessayyuu. Eenyu fayyadaata isaan? Muummicha ministeeraa dabalatee. Kan biraa ammas Oromiyaa keessatti maal hojjetaa jirtu? Hojii misoomaa hojjetamaa jira. Fakkeenyaaf mee eessatti hojjetamaa jira? Fakkeenyaaf qeellam qofoo fudhanne galii mootummaa bara kan 26% oliin dabale. Akkamitti hojjettanii galii mootummaa keessatti dabale? Sobaan. Soba keessan keessaa kan baay'ee nama dinqu meessa kami? Kan nama dinqu hidha Abbayyaa du'ee ture du'arraa kaasneerra. Soba kana garuu eenyu takka itti isin barsiisaa? Dr. Abiy.